السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حركفنا شمع أردفتوتا تياكوس ميلمان ورمو قال جرتو بقى جراتنا سنين جتشا أيام كنا وجنب بني جراجة شورا هدو كيسان نفتني أبدي ما بدي مال كسبابا ينا بارتني جرتو ورينا قافتا ترتني اللي قالتو ما دي بين في ركوب راسون تاني أدبي كيسوان جرو فام بدي شورا اوكي هر دي بين في جرا وبلين كي هراون سنغرسيس وكان سنغرسيسو بلاي ستور كيسان أكمتي بناتو جوجل يمكن إيميلي أكامتين بناتشو دنديسو أكاسما يوتيوب سي أكامتي يوتيوب اللي تيم بناتشو دنديساني باي ذا واي إيميلي كان أكتي بنتاني يولا كوفسا كباتا لا كوفسا بناتو يولا كوفسا هنك أبانيمو بدون لا كوفسا اللي أكتي بنتان حالة جبابان سنرجسيسا أفانا ترى أما وانتي سنرجسيسو إيميلي كيسا يولا كوفسا كباتان بناتشو ني دنديسا يولا كوفسا لينك أمني بدون لا كوفسا بناتشو ني دنديساني جتشو أجارا باجي سنيلافون سنرجسيسا أكو أرجاجر تنجتشو رجوالك يكون أما وما وانتي داونلود كده هدو هنجرو تشورا بالا موسادي إسايو بلاي ستورينس شوفات جوجلين كرومين هندو شوفات إنترنت كيساني داونلود كده تشورا إنترنت سكانا إسان قد بوفات ده تشورا هارا واكو أرجاجر تنا فكينيا بلاي ستور كيسا غافا سيني يورو قد بوفات يوكا فورمات غوتا يوكا هارا ويو بيتتن أكا كانت تنسيني في ده تشورا ساين إنجد أكا كانت بلاي ستورين شوفات أكتي بنتن أسيني ساين إني كان أوكي تاني بنا تشورا نديسو غارو gara baay'ee isinila salphatuun imeelii isaallee jaayiza godhatanii wanta barbaada YouTube akkasuma wantoota adda addaa banachuudhaaf imeelii isaa beekuu qabdan jechuudha. Kanaafuu eessatti banattanii gara baay'ee isin salphatuun settingii seentanii akkan irra gadi buutanii general management bakka jettu tana kilik gootu jechuudha. Eega gadi buutanii bakka accounts jettu kana kilik gootu gara baay'ee isin salphatuun eegasii amma dhuftanii add account jettu kilik gootu jechuudha. Amma akkuma argitan as keessatti imeelii as keessaan qaban jawaalli kun haarawatoo asitti argitan isin imeelii dura yoo qabaattan akkasuma imeeliin duraas yoo jiraate as keessatti isinii baa jechuudha. Amma feesbuukaa fi tiktokii kana malee as keessaa homaa wanti qabu hin jiru jechuudha. Inni argitu hin jiru jechuudha imeeliin isin garuu booddee ammoo asitti imeeliin isaa yoo amma banne olii waan ilaalu ta'a asitti deebi'ee isin mul'ata jechuudha. Isin paaspoortii keessan qofa mataatti qabattanii yeroo wanta tokko gadi buufattan dhaxxanii ittiin banachuu ni dandeessu jechuudha. Gara baay'ee salphaadha. Okay amma eeganya kanatti isin dhufee maal gootu Google bakka itti kana kilik gootan jechuudha. Kanatti isin fide jechuudha maal gochuu qabdani isin waan duraan akkaawuntii imeelii hin qabneef haaraa banataa jirta waan ta'eef jala gadi buutanii create ka jettu kana create account ka jettu kana irratti kilik gootanii jechuudha haala kanatti jechuudha. Eegasii maal gochuu qabdani gadi buutanii for myself ka jettu kana irratti okay gootu jechuudha. Amma yeroo takka amma haala kanatti isin fidaa jechuudha. Amma haala kanatti akkuma argitan isin fidaa asitti first name fi last name kan irratti maqaa keessan galfattanii jechuudha. Waan barbaadan isin gabaa jedhaan fakkeenyaaf Abdii jalatti gadi bu'ee Shaashee amma haaluma kanatti eega barreeffattanii next jettanii jalatti gadi buutanii baay'ee laaftuudha gara baay'ee isin laafuun jechuudha. Amma haala kanatti eega isin dhufee asitti amma guyyoota isaanii guutta asitti amma guyyaa waan barbaadan jettanii guutuu dandeettu 14 months ji'a kanas waan barbaadan galchuu dandeessu. Asitti ammoo maal gochuu qabdanii tokko 998 yookaan torbas gochuu dandeessu 99 gochuu dandeessu akka mirga keessaniiti. Isin galee akkanas gochuu dandeessan. Garuu kana ta'uu qaba malee 2000 hin godhina isiniif hin banamu jechuudha. Jala gadi buutanii ammas okay jala kanatti eega gadi buutanii xiyya gargalchitan irratti ni filattu yoo dhiira taatan yoo shamara waan dhiira ta'eef amma meel jedhaani isinis yoo dhalaa taatan yoo shamara taatan filattanii ni galfattanii jechuudha. Eegasii jala gadi buutanii next ka jettu kana kilik gootu amma haala kanatti isinii fidaa jechuudha waree. Okay amma isinii keenya filannoo inni nu isiniif kennaa jechuudha. Ufumaa isaati imeelii itti isiniif gmail itti isiniif tolchee dhufa. Kana keessaa filachuu ni dandeessan yoo barbaadan an amma Shaashee Abdii naan jedhe asitti ammoo Abdii Shaashee Gmail anamma wal jijjiireef okay Abdii Shaashee gadi kana keessaa filadhaa next jedhaan jechuudha. Amma haala kanatti asitti yoo okay amma asitti wanti beekuu qabdan paaspoortii haaraa galfachuu qabdan kamataa keessaa kan dagan isinii galee paaspoortii keessan amma barbaadan galfachuu dandeessu jechuudha. Ana fakkeenyaaf mee maal jedhee haa galchuu tokko lama sadii afur amma barbaadan jechuun akka hin dagannetti isin paaspoortii imeelii qabaannaa waan kamuu deeffachuu ni dandeessu jechuudha. Eegasii amma bakka kanatti maal gochuu qabdanii kunoo amma lakkoofsa isin gaafateena phone number isiniin jechuu jira. Yoo lakkoofsa qabaattanii barbaadan asitti lakkoofsa keessan galchuu ni dandeessan. Isinii galee yoo hin qabaanne ammoo gadi buutanii skip bakka jettu tana I am dhiistanii skip bakka jettu tana kilik gootanii jechuudha yeroo takka. Isinii galee amma eega akkasittiin kilik gootanii kunoo jala kana gadi buutanii next jettaniin amma isiniif banamaa jechuudha. Gadi buutanii dhumarratti I agree ka jettu kana kilik gootu shabakaa keessaniiti
shabakaan kun amma banameera amma sarchi ta'a Google keessa sarchi ta'a jira jechuudha emailiin kun banamee jira Google service kana keessatti sarfite kun amma tareera jechuudha kalaas yeroo takka akka bitka bakka hedduu tana yeroo okay gootan amma dhaxxanii isin galcha Google keessan keessa bakka duraa san deettanii kun akkuma argitan amma emailii banadhee godhee jira jechuudha kun abdii shaashee kanaan jedhu emailii kiyya banadhee jira anama paaspoortii isaa sammuu qaba waan ta'eef asii bakka waan barbaadaniin banachuu dandeessan YouTube akkasuma wantoota adda addaa warra aappii sin gaafatan aappii emailii sin gaafatuun banachuu ni dandeessan jechuudha okay amma keessa baanee Play Store keessa adeemnu Play Store keessa gaafa adeemne isinii banamaa jechuudha aluma salphatti haala kanatti banachuu dandeessan amma isinii banameera kun akkuma argitan anaan Play Store kiyya banamee jira jechuudha obboleeyyan kiyya isinii galee banamee jira haaluma kanatti yoo tarii yoo kan emailii sin gaafatu emailii keessan achitti banatanii waan beektaniif fiddaniituma bakka inni sin email paaspoortii sin jedhu itti galfachuu ni dandeessan haala baay'ee salphaadha waan ta'eef haala kana galfachuu ni dandeessanii jechuudha obboleeyyan kiyya isinii galee haala kanatti banachuu ni dandeettanii okay isinin jechuu barbaadeeti itti fayyadamaa yoo isinitti tole share like gochuu hin dagatina Dita biftu tira, dam sapo gini, opo hunda bira, lupun